yaada akkanaa kan qabaachuun keessan nama isa sirbu qofa otoo hin taane waan aadaa waan aartii waan afaaniin dudubbannu qofa otoo hin taane waan qabatamaas akkasitti lubbuu namaa oolchuu irratti hojjechuu waa guddaadha waan ta'eef ulfaadha jenna. Waan nama gammachiisu immoo jirraa kun jira qofa otoo hin taane maqaa artistaa Hundeessaatiin bara dhufu kilaboonni garaagaraa galmaa'anii magaalaa Amboo irratti bakka dhalootaa fi bakka awwaalcha siidaan Hundeessaa jirutti magaalaa san keessatti istaadiyeemiin magaalaa Amboo kan durii kan haaraa yuunivarsiitii keessatti dabalatee waan jiranii fi shaampiyoonaan maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin taphatama miilaan gaggeeffamu waa guddaadha. Kutaalee Oromiyaa irraa wal agarree biiroolee ispoortii tilmaama keessaniin warri walaloon dhuguman wajji jiraachuu keessanis kan nutti argisiisu walaloodhaan eenyutu injifate jettan asirra nu kaa'a. Garee namii faa garee biraati garee shubbisaati eenyu waliin jettanii barreessitan yeroo dhaabame. Bakka koomentiitti mee eenyutu injifate jettu eenyutu injifate jettu eenyu afran qalloo maal taate ante walaloon dhufaan ture. Walaloo irratti eenyutu injifatee jenne miidhannaa ma innaante saafanii isinitti kennanii hingaa galatooma warra walaloo kana qalbiidhaan warra walaloo kana qalbiidhaan isaan hordofaan ture natti fakkaata. Nama walaloo dubbisee maqaa tokko qofaadha kan isaan naan reefu Idriis argeera Iyyaasuu argeera maqaa nama lamaa qofaadhaani. Dorgomtoonni walaloo keenyaa nama 5 turanii nama 5 keessaa walaleessitoonni 2 yookaan waloowwan 2 miidhagsanii bareechanii dubbisaniiru. Warra dhiyaatan keessaa hamma humna isaanii jechuu barbaadetan kanaa ol perform gochuun yookaan kanaa ol ga'umsa ofii argisiisuun hin danda'ama ture. Dorgomtoota 5 keessaa walaloonsaa walaloo seena qabeessa kan ta'e maqaa goototaa lafa Oromiyaa bakkeewwan seenaa garaagaraa otoo hin hambisiin walaloo toora galchee walaloo miidhagaa nu dhageessisuudhaan akkasumas birsagoonni walaloosaa filannaan jechoota isaa fooyyee kan qabu bakka hirrina qabutti akkuma hirrina qabutti ta'ee seenessa isaa haalli inni ittiin jalqabeef xumure hiikoo kan qabu badhaafama addaati jedhee abbaan murtee fi koreewwan kan badhaafama addaa godhan Idriis Ibrahim badhaafama addaati. Badhaafama addaa kun badhaasa qarshii 20,000 argata waan ta'eef harka keessa walitti nu buusaafi. Badhaafama addaa Idriis Ibrahim. Idriis addaa harka rukutaaf hin keessan. Baga gammadee baga gammadee nuti saafaa taatee garuu kutaasinis adeemsi taa'ee baala malee badhaafama akka kennaafi. Sakee warqaan kan gammade. Mana keessa jira olkaasee harka dhabuun danda'u. Idriis baga gammadee harka reewwatti jira. Thank you baga gammadee. Jirraa warreen gara fuulduraatti riilisteetii jabaatu soofasanii kenna waan ta'eef rakkoo mana kiraa keessaa baatu abshir waayifaa tokko keessaniif galchina siniif haa ta'u hundaafameen jira. Amma warri mana kiraa birdilibsiidhuma keessatti harka reebuun hin danda'ama. Galatoomi kanatti aansuudhaan walaloo irratti badhaafamaa tokko ta'uudhaan kan badhaafamu isinitti mudeemu. Walaleessaan kun walaloonsaa walaloodha jedhamuudhaaf ulaagaa kan guute yeroo walaloo dubbisu miira bareedaadhaan jalqabee miira bareedaadhaan walaloo sana jechootaan wal madaalu kan nutti argisiise. Yaa'insi sagalee isaa gaarii kan ture filannoon jechootaa kan warra kaan irra fooyyee kan qabu akkasumas immoo seenessi isaa dogoggora bakka lamatti argine guyyaa sana itti himne turreerra yaadatu taanaan dorgomtoonni daawwattoonni keenya bakka isaa ibsuun nan barbaachisu tokkoffaa ta'uudhaan badhaafamaa jirraa awwaardi bara 2024 qarshii 100,000 kan badhaafamaa
Geetu kaffala Adama irraa erga keessa walitti nu buusaa fi geetu kaffala harki keessa walitti nu buusaa fi geetu kaffala sirriitti harki keessa xiqqaadha waan ta'eef harki keessa walitti buusaa. Geetu Achee Kongiraa baga milkooftee Idris Kongiraa baga gammadanii baga milkooftanii wow. Congratulations baga gammadee nu jedhanii geetu kaffala dirree Oromiyaa Bunnoo Baddaleetti dhalatee barnootaaf Adaamaa jira. Haala gaariidhaan walaloo guyyaa sanaa miidhagsee nu dhageessisee walaloo artistaa Haacaaluu Hundeessaa irratti bu'uureffate. Seenaan isaa kan walitti hin buune yaa'insi sagalee bareedaa kan ta'e birsaqni isaa filannoon jechoota waan hunda qixeessee dorgomtoota jiranirra fooyyee qabaachuudhaan badhaafamaa qarshii 100,000 ta'eera. Baga gammaddanuu jettuuni Dr. Asliin fa'aa gidduu galanii iddoo kanatti waan isaan jedhan yoo jiraate namoonni warri kaan daanyoliin yaadas kennaniiru waan ta'eef gidduu badhaafamtoota biraatti darbii yaada barbaachisaa. Mee Aslii ati maal jetta yaada kennu godhe? Ergaa baga gammaddee fi gidduudhumatti waan daqiiqaa tokko. Okay, dura dursoo carraa naa kennuu keessaniif galatooma. Miidiyaa kana waggaa dheeraadhaaf wal arrabsuuf ittiin wal cabsuuf ittiin wal qooduuf fayyadamaa turre. Haalli amma bifa duraan hin beekamneen haarawaa ta'ee barana dhufe kun waan baay'ee namatti toludha. Warroonni karaa maallaqaatiin sappoortii gootan yaada kana qopheessitan Makii fi gareen gosti faamilii galatoomaa ulfaadhaa. Wanti amma isin qopheessan kun waan dhaloota dhufu qaruudha. Waan dhaloonni dhufu ittiin akkamitti akka of jijjiiruu fi saba ofii jijjiiru aartii saba kanaa guddisuu irratti kakaasudha. Fakkeenya uummataaf taatanii galatoomaa. Ragaa kennameefii jira akka keessa walitti nu dhooftu Idris ofiisaatiif qaqqabee kan dhufee fudhatu karaa telegiraamaas hin erginaaf karaa imeeliitiinis bakka bu'aadhaanis fudhachuu danda'a. Akkasumas badhaafamaa tokkoffaa badhaafamaa tokkoffaadhaaf erga qabxii himtanii booda utuu gara biraatti damee biraatti tuuncha'anii warra injifataniif warra badhaafaman ol galchitanii miiratti dhaga'ame akka ibsu. Ayyeen godha waan ta'eef badhaafamaa tokkoffaa geetuu kaffaaleetiif waraqaa akkaataa isa madaaluun qophaa'ee kan jiru lammiidha. Hunduu silaa kootii kamtu orma ta'ee kamtu lammii miidha. Dafaa hayyuu waamaa isa furtuu qaba. Turii yoo bubbule furtuunoo ni caba. Jettee marmiin teenya kennoo achi teesse. Dhaqqabii biyyaa hayyuu guyyaa har'aatii fi kan isheen sideesse. Jedhee yoon dubbadde lammiin ni yaadata. Baankii utuu yaa lammii koo yaa jabaa ammatti rafin rakkoo lammii furtuu rakkoo sila situ farkaa qaba. Dhageessee yaa lammii koo yaa jabaa ammatti rafin furtuu rakkoo sila situ farkaa qaba. Guyyaa dhalee waggootaan waan sanaan irratti turgufatu ishee kana beekuun dirqamaa dhaaba. Tana qalbeeffannaan dhala borii. Oosha bakaan lagu. Irraa salphisnee irra karaa. Egaa hayyuu gorsanii yaadachiisu malee dogongora keenyaa miidhamuma keenyaan dubbannee irra galee. Kaleessi darbeera har'i immoo kan keenya wal harcaasaa deemnaa lutoo isa keenya tokkummaadha. Falli mi'aawaa akka dammaa harka wal qabadhaa waa galaa amma. Dhaamsa harmee kootii dabarseeraani qabaan nan balleessaa na of galchaa lammii. Lammii koo yaa lammii gaafa teekii furtuu badde fidii rakkoo lammii hiikii galatamu. Minuutii irraa kan irratti rukutama sirriitti xixiqqaata harka keessan.
Warri gara gadis mee koomentiidhaan harka bituu ta'e nutti argisiisa. Yoo dhabdanis istiikarii babbareeda jaalala argisiisa.